Bakka kana si'ooniin godhasi. Isirratti si geessin biraatiin guutaa. Askan ninta tilbaanana. Tunqan. Guututti turritti yoo ninta walees ni dandamaan tu'aan jette sanuun taa'utama. Tu'aan itti har'a kan madu fungoone annamaa miti. Tamaa. Hai. Yoo ati waan Telefoon mana mana gargaarta. yoo ati waan takka gartees keessa. Telefoon ol kan ishee. Ishee fudhannu jennu. Taskan kaala. Taskan telefoona. Hai. Yoo ati waan Hatto kutuwaa. yoo ati waan takka Hatto illa anta naana kan nama godhuu turte. Mabruk, mabruk, mabruk. akkasii jiraaf. Baga gammanne, baga gammanne. Garuutu gammaddan. waa godhuun tun nama baasti. Siriin gisee akka nama fayyaddiin kuno. Geelee jetanaa beeka. Deleetii maqaan deleeyne. Elaa deleeyne jira. Tu'aa jira, tu'aa sangoonee fi isin namni tana quban qabdu jechuudha. Hanqa nuti ganaa Waan doguranii yaadanti. bayyanatullee ganaa eegan tukonne bayyanatti maal nu tokkale dhimma keenyaa miti nuti bitannee Keessoo kan ijaa. Hattuun tulisiin. Maqaan taa'ee. Raannaati siin himaatu. Maatii kun waan isiin nama kaayyate. Wanta kana teessuma. Jilbana meeqa? Yoo waan kun tokkos keessa. Ammaan kun ni beeka. Tu baay'ee laatamni waan kana akka qabu isii. Kana kana qabu. Kana gisee jalaa fudhanne booda haadhasii dintaasii Gurgurtaa kabajamtoota keenya. Kunoo kan namni gisee nama garagalee akka nama ofiisiin duraan gahee turre nu godhe galtee obboleessa isiitii wajjin nu ariite nu tumtee nu ariite amma gaanaa fi geeneen xiyyeetaan duraan itti garagalee sitti deebi'ee jira waltaanee jira kunoo jawwaala oduu nuti jawwaala qabne isin jawwaala meeqa ol qabatee deemtee YouTube isiitis ani hin qabu isiin hin qabu michoon isaanii takka illee hin qabdu hordoftoota keenya egaa kunoo gorsaa isiillee irraa fudhannee jira. Gaggabdee jirti gaasii waan takka hin dhageessu. Lash taatee jirti gaa kunoo lash goonee jira waan takka hin dhageessu. Kunoo akkuma beekamu nas ilaalaadha waan takka hin dhageessu. Isiin silaa waan sanatti maqaa xaanii san nu buufteeti. Arraan tan nu amantee wayni maarii beezeen kan cinaa ciibtoo. Nu amantee wal taa'anii nu taa'e. Nuti garuu garaan keenya nu mataadha. Waan nurratti yaaduu deemtu beeknu. Waa meeqan dura yaadaa jirti. Waa meeqan dura dalagaa jirti. Waan siin nuti jirtu kun beeknu. Amma dommeetillee waa biraan namarra yaaddi nama kanaati miti. Nuti yoo ta'u isin deddeemtuu mana siraa fudhannee akkana sii godhuu ni dandeenya. Garuu maqaa isin nu buusuu turte san maqaa isin nu xureessuu turte saniitu hedduu takka nu aarse. Silaa waan kanallee hin goonu nutuu bateentee nu hamatti. Maali? Walitti illee haa fayyinu garaan keenya nu mataadha. Sanii koo sanii irraa kafalanne miccootanillee gaasiiriin akkootettee maqaa buusuu fi turte. Aannan akkasitti tana maraachite isiidhaan jirte kun eegana iccitii isii jalaa naabu himte iccitiin isii guutuu jalaa baateerti isiitun mari'atee kanaaf kana goonaa jeette sababa sanitti nanillee narraa kafalachuudhaaf asitti argame kunoo tilifoona waa hunda warasnee jira ganaa isin nun agartu dantaayisiiti gaa'ee kunoo gaggabdee jirte akkuma agartan kanatti irraa kafalannee isin jenna gaa atomii akkamii. Akkuma beekamu obboleessa isii hunda yaamtee geelee ta'e jedhan wayii akkanas nyaanne nyaachisuu deemtettee nu yaamtee jechuun isi waa goonaa naannaan jettee turte akkasitti goonee mucaalee guyyaa meeqa fayyaa loltiin obboleessa isii nu dhufe maaliif akkana waan akkana daleedan nu jee ture. Isi waa godhee isi waa malaamaltummaan irratti hojjeta eeganaa argatamaa. Isiitu kan ifileen akkas jiru osoo naaf ijaadiin isiitu akkas godhe summi obboleettiiti ijoo obaas ta'ee innillee narratti ijaaramee jechuudha. Hojiin akkas na godhe hangisii san keessatti quban qabu eeganaa naa himanii eega obbolummaan akkana kan taate anoo maaliifin obboleeshan ijeetti cinqadha. Obboleessa akkas narra yaada
isiidhaa maqaa meeqanaa buusaa arti qalaasanis itti garagalee geelumatti jetanaan na baasa hicciti meeqa jalaa naanta kan hin quban qabne gaafaan akkas teessan keessatti waa meeqanaan jechuu turanii akka meeqanarra raawwatanii turanii amma sanii bu'anilleen eegi tola namaa yaaduun nama hin baafne akka sharriitti aanna kunoolaa alsiin gaggabdeerti. Wanta kana keessa. Gartaane. Wanta kana keessa. Ono irra daleeyne irra oduu sanii wanta kamman nana guban qabdu. Isiin akkan maseetu kunoo shaantaalle shaantaa mataa jala kaayyattee duraanuu shakkii teenya kabira raafut jirru tooraala qabdullee jalaatan egaa kunoo akka taatu haayipilaattu isinillee. Kilbaana isiin xarrat jechaan ooltuunis. Akkasitti obboleessisii dhufee guyyaa san ijaarsitii jawwaa goote jee anoon tumee ulee kabalee jechuudha hedduu takkana tumee naaree ammaan tanaga anis sitti naaramaa ati geeleeti jaa saayibdittiiti jaa akkamii wallabuu taana jeeti isii sossobadhee bira dhufe humna akkuma beekamu gaa jawwaalaa fi boorsaas mataa girdii guutee duraan shakkii kennaa fi geele obboleessisii sunis jiru sammee jira jalaa furannee jira yuutubisiitti jalaa furannee jira. Maallaqa isiitti shaantaa isiitti jalaa furannee jira jawwaalaa jalaa furannee jira alhamdulillah. Tilfoona keenya fudhanne waan hundaa fudhanne ganaantu bilbilaasiin baanu bootaallee siraan qayyaran mitimaa. Inni jira namoota inni jira maallaqallee niira maallaqallee harkanne tilfoonillee harkanne yuutuba feenu akka feene jalaa godhanni feenuni gumna feenuni qayyaranna tilfoonni ka fudhanne yeroo maal nuchinke haa jiraachisiin kunoo. Amma gaafa maraachuu khayrii namaa yaaduun gaarii miti sharrii namaa yaaduun gaariidha. Khayrii hanqaan namaa yaade hedduun dogoggore gaamaan sharrii nama yaadu san hedduu takkaan milkaa'u ture. Amma garuu karaa khayrii deebi'ee khayrii namaa yaade eegallaani na sossobdee bira na fiddee geelee jettan na janajansiftee naaf geeleen jaa irrallee baruullee iddaan baanu adda nu baaftee jechuudha naafisii. Waan taana sanisillee nagaragalchi. Warri illeen nu arrabsaa turtan. Eegana ammaa tana. Garaan asuun. Kaniifisiin quban qabne kayfii nagaragalchite isii tokko dheettee isirra deemsaa turte iccitiin kun eegana jalaa baate. Isillee nadirtee mana isiitti jechuudha. Akkasitti basirraa daleeyte anilleen balaa xaasan irratti waan na godhu turte agartan kaa'ee anilleen quba qabaachuu baadhu isin waan isinirratti hojjechaa turte guutuu quba qabdanii garuutu. An khayrii yaaduuf kan sanuun dalamutte. Silaanii fi firraa eegee biratti hundee addoo ture. Osoo firraan eegin bira dhaqeen akkasin naada leeydeen saniifuu gaa eeganii fi khayrii namaa yaaduun akkas nama gootaate agaraan kiyya qulqulluu irratti turreellee tanaan ture hedduun jaalachuu ture. Eega gaafa san akkas naan jee isallee jibbe isaan moontallee hin fadhu baga jalaa hanneesi baga fudhanneesi haa hundaa'u. Inna arrallee firraan shakkoo isii wanta jala kaayyattee kun mataa jala bulchaan galtanii mataa jala kaayyatte telefoonaa wajjin homaan hin godhan jettee rafte gaa'ee nuti raadaleeyne okkee wallaahi geeletiisa wallaahi eegan qoma kan jalaa baafanne alhamdulillah amma gaafa maraachuu suuganaa eegana haa maraattu akka laala akkasitti qubana lakkoofsaa turte sanatti hanqa isiin quba lakkooytutti namni nama namni balbaleessillee aslan namni hin danda'u ilmi namaa jechuun ilma namaatii namni tokko kan danda'u hin jiru namni abbaan isinii jaannaa ofiin isaan kanatu maala ofiin ariyaadha isaanii komantiin taane barreessaa turtan ilmi namaa nuti waan takka nu godhuu hin danda'u haqaan malee si jaan. Nuti akka shayxaanaan nama keessa seennee nama raadalaginnii booda dandeenya. Nu arrabsanis waan takka nu godhanii. Isinii gartee komantiin taane barreessaa nu arrabsusan. Isinis seennee isin mataa isinis seennee isin raadalaginee isin raayyaa dandeenya. Saniifuu yoo ni bilbiiftan irraa yaada. Khayrii nama yaanneesi. Kara sharriin wayya garagalle akkasitti siinja ammaan goonu ni beeta. Baduu si jaa san malee naa kan shaantaas naa kan hai isin akkam taasisa hojii fudhannee naas kan hai obeeta kanaa askan kanaa wal amma daatti godhee jalaa fayyisee jalaa baasee dandeenya fayyise si waliin godhan akkas akkan shaantaa fayyana sochuma kan taatin
Kiyya naa kan Mee kanaa ukana si jala fumu. Asan ito? Kanaa warki. Asan ito? Kanaa warki. Kala pa ka? Kanaa warki. Dandeenyaan siimni godha siim. Tapos illee. Isii wala seenee dandeenyaan faradha. Ammaan turre tokko Dandeenyaan laafin. faradha. Sii wala Amma yoo sii nitin wala durriidha. Ani maan sunitti turre daawwa amma jiruna maraa tola na setani wala si wala durrii baananii durrii naa Ati maal na godha? wala durrii Ati maal na jinni godha? durrii beekan wala jaartii durriiti nama takkan beeku Manda, ajime. Akkam si goggoraa irraa pura. Akkam si goggoraa irraa pura siin jedhe. Wai, maaliini? Hai, hai, hai. Ini taanu kun maal? Asii meesisi. La hawla wala quwwata illa billah. Ati kam jirtu amma? Carqita kanaaf timeena dhuguma. Waaqama taane yaa Rabbi. Si haafoo. Fuudhaan tooraan taratti fuudhee. Wai dhiiga. Dhiira duuf hin deema. Wayyaan timma. Wayyaa waan agarre yaa. Kana kan namtu Rabbii si haa kannu. Maali se? Hee? Wanta itti takka hai hai hai. Yaa Rabbi qooma taana jibiin eeseera. Akkam jirtaa? Deesima bisaa yaa. Maaltu kana godhe? Subhanallah Rabbi wayyaa ramaan. Kuttadheeru. Ankuban qabu naafatee jira. Ol ka'e mee? Ol ka'e. Dhiisi as maanaati. Kuttaan telefoonaa. Wayi namtittiin telefoonaan kuttee. Isamaatti na naqatti.